Simo. Dala silalat. Silalat. Akam gota. Asaran na kalian dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabayyamtoota fi daawwattoota Faamiree Shawaa akkam nagaa keessanii fayyaa Ameerikaana jajjabaatanii akkasumatti irraanta kun viidiyoo ajaa'ibaa takkaan walitti deebinee viidiyoon san kunoo irrallee akkana fakkaatee jechuudha. Viidiyoon teenya asirratti ilaaluu dandeessan obboleeyyan kunoo irraa akkasumatti Faayizaatu fi abbaa mana Faayizaa irratti piraankii ajaa'ibaa takka dalaguu deemna irraa waliin naa fi abbaa mana siituu irratti dalaguu deema. وانا جايبه ذكرت دلقوا ديما بني ارا يو خنو ملكو فتخطا وتاتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دفتوتا في كبجمتوتا فامري تشليتو سينجچا ارغنو ناي فامري ولي غلي سين دلغالا دو جيرتي جارتي نيغتون غاني نافت ليلاون دلاف ديمو مصيبنا بوتي سخنرتي لالا جيدين وانا لا لفنن وتي فما في اي سرتا بولي بالتو تخاي لكن فيديو تكرت دلقوا ديما اسمان انغدو مفيد برانكي خنياتي akkasuma kunoo kaameeraa keenyallee iddoo sana dhokeeffannee jirra obboleeyyan kiyya ilaa hagadhuma viidiyoo teenyaa piraankii ta'etu illee yoo milnuu ilkooftillee hin beeynu ilaa hagadhuma viidiyoo teenyaa nu ulfaana tura kunoo kaameeraa keenyallee walannee jirra asumaan ulfaana tura na beekaalan eessan ta'e akka malee si duwwitee gaa nurraa qabda haadha mana keetiitii miti sootuma nurraa qabda. Rabbina gawwan waa godhu ka'e. Eessa keessa deema? Amma lafa keessa jirti. Irratti boolume. Reefun tana adda adda ittiimi? Dhiisa yaa dhuftu gaa. Eenyu? Hai, mali ibsa. Mali tun. Mali. Mali eessa dhufte? Eessa dhufte? Dalagaa hin dhufe haa maali? Intalti tun maali eessaa fiddeet intalatan? Laa intalti laa akkama dhufte. Eessa dhufte? Eessaa dhufte? Bikaan irraa dhufe nan beektooti. Amma intalti tun eenyu? Laa isin akkamatti dhuftee bar? Akkamitti dhufu? Amma laa dhufte. Simoo. Dhala silaalaati. Si laalattee dhuma dhufte. Namoo. Obbolii na beektaa? Laa. Hai, maali ati nagatiisa haa akhi? Eessa dhufte? Hai, eessaa dhufte dalagaa hin dhufe haa maali eessaa dhufte nati? Dalagaa dhufte? Haa dalagaa hin dhufe haa maali? Isin tun maali eenyu? Deemi haanatti. Amma ati maaltu itti si geessa fedhu dhufeetiin fedhu afaa intalti tun eessaa dhufte as ta'isi? Intalti dhufte haa akka dhufte eessa dhufte? Maali isin maal kayti isin maal si taate? Intala deera kaytiiti moo obboleetiteeti moo habooteeti moo maali isin? Laa namni duraa wal beeknu. Namni duraa wal beekan akkamitti dhufte dhalaan na duubaa duuba mana? Dhufte haa akka dhuftetti haatis. Sakkam jechuudha. Yoo nama fee taate amma natti hima haa. Hin dhufu hin jenne fakkeenya waan hin hafee laati nama fiddaa dhala fiddaa. Laa siilaan akkamitti dhufte waan malaaluudhaaf. Haa iki wal barraa'ike. Nagadhiisa haa maal qabdati sirraa maachina dhorkita. Laa isi. Hai sakun gurbaan akkam godhata. Intal dubbadhu haalitti maal qabadhu. Mana bakka tokko gurbaa mana kana. Laa akkamitti dhufte? Akkamitti kana dhufti? Saa inni deeme haati kana akkam jechuudha iyyee. Gattaa haati deeme. Maaliif gattaa akkamitti gattaa eenyu isin tun maas nyaate? Sibira maa ta'e isin? Akkamitti dhufte malaaluudhaaf? Akkamitti silaaluu dhufte? Akkamitti sibira ta'e isin? Eenyu maa ta'u bira keessee eenyu maa ta'u bira keessee ta'e dubbii. Eessa dhufteen jee bara jira? Ani dalagaa hin dhufeen siin jee bara. Hin dhufin jenne duraan dalagaa deemu gaara. Kan dhufeetiin fadhoof hurjaan qaba. Tuni eessaa fiddee eessa keessee eenyu maa ta'uti? Guyyaan handaa maal ni jirti? Guyyaan irraan tana? Guyyaan irraan maaltu itti geesse? Guyyaa ta'e hin beektu? Guyyaan hangalu hin beektu? Moo dubbii na barbaadu naa beektu haa fiddee? Haa ammaan tanatti haa himtu haa himtu haa. Gattaa kalaas. Heegi kanarraa achi haa inni ajaa'iba qaba. Gattaa hin siin jabar. Ooyiki maaliin gattaa miti. Ibsa. Akkam feeta? Akkam feeta? Akkam feetati? Kalaas godhis ni nimsiisa kalaas. Eegalitti baasuun qabachuu didde ni nimsiisaa eegi kalaas. Musibummaan nu fuudhee haa. Ay, ilma nama taa'ee dhuguu danda'a? Hin dawee. Ilma nama taa'ee dhuguu danda'a? Maaliif dhoyin? Maaliif hin dhoyin? Karaa ni deemte.
seeminatti waan taate natti Akkam goota gijee kanaan dhabeeti. akkam goota Kasaaraan irra qabu taate. akasaaraan irra kaa'u yemtaan siyuu hadhaawanii bar seetumaatu natti wanni jetta heddiisi natti hayi ibsa tunne nagadhiisi Yaakiin mana mana. hayi waliin na tumtaa inumaati waliin na tumtaa maali maal jettee nama moo maali siin tun Nama ni deemti gattaa yaatee taanaan nama dhageeyaa deemti. ibsaa maali tun sheeta hayi tun maali siin ibsaa maali tun Maaliti ni? maali nama siin Laa akkanum laaluu dhuftee gattaa yaakaan mana. Keessummaa maal maal dhuftee namni daa? keessummaa miimsaan jinniidha tun maali jinni moo isiidha siin tun hedduu badduudhaan kaamee tun maaliin siin sani siyuu hadugii qabu nagadhi hayi namni meeqaan na tumtanii inumaatu Na tumtanii gaafi. Yaatii gattaayi ilmoo nama natti ibsaa gadi taa'u na dees gattaayi. asii jira kamni na gartuu ati inumaatu narraa gachariisi nagadhiisi hayi isii wajjina tumtiin argitu inuma harka laattiin na tumtii bara Armaata kanarra jirtaa jalaati. Hamil ati kana na bari. Firaanki. Biraan ki bijinniin beeku. Kaameraa fayyadamee agarteeti. Rabbiin nuti maal kana nuti tumtame. Ibsaan. Amma maaliif aarteeti kadhatti? Maaliif aarte? Akka na gaafattani. Ati maa kana goota? Laa kottu koo. Hagam takka aarte. Kameraaf jinniin beeku. Namni kamitti nama Wani siin daa'ee maal ati Lala, jinniin kottu waan lala. bakkaanu na hin baane bara. Rabbi nu baase. Yaada wantoota kan nyaannu biraan kita jedhan Kameraa si milkooftee jirtii kun olaal. Waan isin kun bukkiftee fidde laal. Bukkiftee fidde akkasitti. Hai kasaaraa wal roga isaa. Khasaaraa maaliif natti himin? Kisee duree siin lafaa gisee haa. Maaliif? Alfaadha ta'e silaa akkasiin numara ho'itaa. Maafiin siin dho'in haa callettee litnaa qabattee ibsaa jiran na tumtee bara ati na dandamte. Alakaa callaan godhanu rabbi na baasanii ibsaa duubatti sila yakkaati nan dho'in. Akkasuma kun kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun warraan tana faayizaatu akkasitti bochifnee kun warra akkana goone isii mana arabaatii dhufu jirtu kakaratti kun waan akkana tana tashannee fi kana isii goone beeyte biraan kiinteenyallee kun nuu milkooftee jirti akkasumatti faayizaa teenya hootu kaadhiifama si gaafa naa deebattee akka bishaan dhufu. Bishaan sinirraa dhufu. Dhiifama maal gaafata amma maaltu siyaaf? Hoto dhiifama daawwattoota keenya dhiifama nuyi migaa kalaas amma dhiifama nu gootu nu gootu. Godhu sinii dhiifama. Dhiifama nu gootu. Ibsaa dhiifama dhiifama kan godhatu maqaa kiyyanaan kaasen. Ibsaa dhiifama nu godhadhu gaamma. Asirraa baata ta'e jeeftee. Sila dala kasaaraa biraa kana fayyee jehoo meera. Hai ati. Rabbi nu baase. Sila Kaamira shaw. Firra lalaalee baruufitu deema. Laa firaa silaa lakkaatti hamtu ganaa booda qarqara mana na miti cinaa hundee ganaa booda. Kun kawan dala laakiin nama mantuu beeta. Kuma itti amire salmaafuu eega. An dhalaa'uun seene misoo yaani jechuudha gooma biraatiin siyoo maali irra wanni kun na qunname jeeti. Kiyyaafuu yaada keessa gadi. Amma daawwattoota keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota kabajamtoota Faamilee faamilee Shaw. jirra jirtu jajjabaatanii isiniin jecha kun olaalaarraan tan akkuma agartan kanatti waan ajaa'ibaa irratti dalaganii milkooytee fi jirti biraankiin dhiifama godhee fiitiin jiranillee laayik sheer sabskiraayib godhuudha. Wani nama hin hafta. Okkee darbii danda'amu. Meeshaa dhalgoo waan kana meeshaa Si'uun dhiisuu. kanaan mataa addaan keessi ilmoo namaa. Hai. Lakkeetti ni baata. Rabbi na baasee dhiisi. Rabbi na baasee. Kun nama misa. Nagaan bisaan kana wanta ilaa bakka yamma naa biti deemi. Todolaa baadhiisi gaa. Kasaaraa mana Ifiif cabsiteeti. Maaliin Siif binnaadhiisi ma kasaaraa numarraa taatuuti. Akkasitti kun hordoftootaa fi daawwattoota keenya piraankii teenya taarraalee naarratti hunoo tana fakkaatee aga piraankii.